ሐባይቢ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እቺታችን እንግዲህ በሰሞኑ የሷን ቪዲዮ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያያችሁት ነበር። እየተዟዟረ እናቴ ድረሽልኝ ያለች እየጮኸች አረቦቹ መኪና ውስጥ ከተው ሲያስገባት እንግዲህ ይሄ ነገር ጉዳዩ ወደ ኤምባሲ ከደረሰ በኋላ ልጅቷ ተገኝታለች። እስኪ ያለውን ነገር ከሷ እንስማ። መጀመሪያ ሰውየው የምትሄድበት መሄድ ፈልጋለሁ ሰው ለኦፊሷ አናግራኝ አይ መሄድ ነው የምፈልገው አልኳትኝ። ከዛ ሰውየው ቢሮ ችግሩን ሄጃይቺ ከዛ ሰድሻለሁ አለኝ። ከዛ ሰድሻለሁ ሲለኝ እሺ ብዬ ተቀምጬ ቤት ስራ እየሰራሁኝ እያለ ከቻልሽ ስሪ ካልቻልሽ ስትለኝ እሺ ብዬ ተቀመጥኩ። ሰውየው ቢሮ ሄደ። ከዛ ቢሮ ሄዶ እስከሚመጣ ድረስ በቃ አልፈልግሽም ውጭ አለችኝ። የት ልትወስጂ ነው ስላት አላቅም አለችኝ። አልወጣም አልኳት፣ ውጭ አልወጣም። ከዛ ሶላት ሰገድኩኝና ወጣሁ። ስወጣ ልብሴን ሁላ ወጣለች። ሌላ ቦታ ሌላ መኪና ላይ ሰቅለዋለች። እኔ አላቅም የት እንደምትወስደኝ። ከዛ ስወጣ መኪና ላይ አልሳፈርም። ሰውየው ይምጣና ወይም ፖሊስ ደውይና ችግሬን እንገቢ፣ ችግር ካለብኝ እያዛለሁ ከሌለብኝ ፖሊስ የፈረደብኝ እቀጣለሁ። እኔ ያጠፋሁት ካለኝ የት እንደምትወስደኝ አላቅም አልሄድም አልኳት። አልሄድም ስላት ትሄጃለሽ አለችኝ። እንደዚህ ስልኬንም ሁሉንም ቀምተውኛል። ደስ ስትይዘኝ ሮጬ የሆነ ላይ ሳገኝ ያስኩት ማለት ነው። ከዛ ለፖሊስ ደውሉልኝ ባካችሁ ስላቸው ከዛ እንዳለ ጎተተኝ። ሲቃዩ አጎተተኝ። እኔ የመኪና ታርጋ ንቀርገ ያስባለ ሄድን ፖሊስ ወጣና ፖሊስ መኪና ከነበረ አልሳፈርም አልኳቸው። ሐባይቢ ጉዳዩን እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። እሷ እንደተናገረችው ያለውን ነገር እንግዲህ ሰዎቹም አረቦቹም ወደ ህግ ይቀርቡና እንግዲህ በቁጥጥር ስር ሆነ ያሉት እሱ ልጅቷም 20,000 ብር ካሳ dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Wanta biyyi Arabaa kun ijoollee keenya goote jechuudha. Keessattuu wanta biyyi Arabaa kun ijoollee Itoophiyaa goote hamma kana jedhamu dhugaa dubbachuuf otoo kitaabni isaa barreeffama ta'ee barreeffamee dhumu. Waan nama gaddisiisu yeroo hundu lafa dhiyee bari'u sodaa yaaddoo har'a maaltu ta'a maaltu dhufa laati jecha dhugaa waaqayyo. Mee amma lafa dhiyee bari'u kana har'a waan biraa dhageenya, boru waan biraa dhageenya, sattaan waan biraa dhageenya. Gurruma keenya yoo dhukkube ammoo yaa Rabbi ani takka akka kanatti jiraachuu mannaa, akka kanatti rakkachuu mannaa. Dhukkubsattee nama dhukkuba keetti ni manne, beeloftee nama beela keetti ni manne, dheebottee nama dheebuu keetti ni manne. Kana wajjin jiraachuu mannaa fi kana wajjin waggaa meeqa dabarsuu mannaa, guyyaa tokko wajjin dabarsuu keenu ulfaata. Kana mannaa osoo biyya ofii ta'anii maaluma qaban jedhan maal taatu mootummaan cufeen jedhan takka geetaa laala kalee seenga abboonni keenyi harmoonni keenyi mana namaatti galanii miti kan guddisan. Waan isin ajaa'iba jechuudha. Ammaa kana miti guyyaa sargii isaanii iyyuu waan itti wal fuudhan dhabanii gizee surree wayiin qamisii isaa ta'u surree isaa ta'u namarraa ergifatanii itti wal fuudhan jira. Garuu bara jiraattu keessatti ati obsa yoo qabaatte wanti lafa kanarratti hin darbin tokko illee hin jiru. Malee ati mana namaatti galteef gola namaa keessaa hojjetteef gola namaa keessaatti daddarbatamteef siin darba miti. Dhugaa waaqayyo takka osoo mootummaan cufee wanta kana nyaaraani dhugaa Rabbi akka kootte jechuudha. Maaliif haalli keessa jirtu wanta ati keessa jirtu yeroo hundumaa dhiphina yoo ta'e, lafa dhiyee bari'u yaaddoo yoo ta'e, lafa dhiyee bari'u gadda yoo ta'e, arras aanan ta'a, buroo maaltu irratti dhufaa, isaanoo maal la godhu dhugaa dubbachuufam yeroo hunda siqiqqii fi yaaddoodhaan jiraan. Maaltu ta'a laatti, maaltu caba laatti, maaltu moo bada laatti, maal la godhu laatti yeroo hunda kanadha. Kun immoo tokko dhaqee dhala namaa saayikoo dhala namaatiif baay'ee ulfaataadha. Jireenya dhala namaa irratti baay'ee ulfaataadha. Boruu keetiif baay'ee ulfaataadha. Garuu maal godhu? Dhugaa Rabbii mootummaan keenya gaafa kana banee dhaloota kana dabarsuu osoo hin taane dhaloota kana maraachuuf, dhaloota kana rakkina addaa keessa galchuuf
wanti kun baname malee dhugaa dubbachuudhaaf namti kana hojjetee fooqii irratti fooqii ijaaree kana hojjetee fooqii irratti fooqii ijaaree warra abbaa makiinaa ta'e tokkollee hin jiru. Yoo ilaaltani warrootuma Itoophiyaa keessa jiran warruma humna isaanii dalagatanii bulan warruma gola namaatti hin galleetu warra abbaa makiinaa ta'e abbaa fooqii irratti fooqii ijaareera. Kan keenyi garuu haq jecha dhiiga tuffaa osoo dhukkubsannu dhukkuba keenya baannee osoo beelofnu beela keenya baannee bara kana mul'oo akkatti gubachaa hafuu darbinee immoo haga sadarkaa lubbuu keenya irratti wanta kana ta'utu jira jechuudha dhugaa dubbachuuf. Tolee ashama harka fuudhee kam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraada waaqayyo isiniif haa baay'atu isin jecha nagaa kooti nagaan na bira jiru isin bira akka jiru abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa dagadhee miti nagaa kollee jechuukooti. Warri mana kanaaf haaraa taatan like subscribe share gochuu hin dagatiina. Isiniin jedha har'a oduu haaraa tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma viidiyoo kana keessatti ilaaltanii miicaawwan kuni dursa walitti bu'an jechuudha madaamii ishii faana gaafa walitti isaan bu'anii maal gooti madaamii ishii hojjechiisaa ishiitii yookaan abbaa mana suniitiin gara biiroo nageessi jennaani inni ishii jedhee gara biiroo dhaqeetu akkuma sagalee dhageessanii jechuudha gara biiroo dhageechuudha hamma inni gara biiroo irraa dhufuutti maal yaadanii lubbuu ishii baasuuf jecha micaa'oo kana maal godhanii fuudhanii gottotanii jechuudha. Fuudhanii isa makiinaa keessa gashuuf gaafa ka'anii ishiin immoo inni iyyite jechuudha. Dhugaa rabbii takka humni Itoophiyaa keessa jiru si oolcha bakka. Dhugaa rabbii. Innaa micaa'oon kun immoo gaafa isheen makiinaa qabattee gommaa makiinaa qabatteetu gadhiisuu diddi. Isinii galee sababii kanaa fi sababii waaqayyo lubbuu ishee oolchuun haala kanaan oolte jechuudha micaa'oon. Dhugaa rabbii. Wanta ijoollee keenya biyya arabaa kun hin godhin jiru. Wanta inni hin godhin hin jiru dhugaa dubbachuu. Ilmoon dhala namaa asitti kan dhume. Otoo hin jedhin akkamitti akka duute otoo hin beekin warri ofii akkatti bara ofii mulu ija qaraa hafu. Waan nama gaddisiisu kun dhugaa waaqayyo waan nama gaddisiisu jechuudha. Innaa ijoolleen keenya mallee jabaadhaa. Of eeggannoo cimaa taasisaa dhugaa waaqayyo of eeggannoo cimaa taasisaa. Wanti kun baay'ee ulfaata. Baay'ee jechuudha. Anama ofuma korra yoo isinii kaasee dhugaa waaqayyoo baay'ee na dhukkuba garuu haalan keessa jiru ana qofaa malee namni hin beeku jechuudha. Akkamitti akka hin jiru haalan keessa jiru na qofa beeka. Garuu dubbadhee dhaggeessifachuu dadhabuu korraan kan ka'e. Bakka waan hundumtuu bitaanatti galee waan hundumtuu bitaanatti galee har'a sadarkaa kana gubbaa taa'ee dhugaa waaqayyo akka viidiyoo kana waraabatu beeka yeroo hundumaa jechuudha. Maaliif hamma lubbuun koona keessa jirtutti dhaloonni kanarraa waa baratu laati kanan jedhu malee natti tolee viidiyoo kana waraaba miti. Na gaafa sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee akkasitti haasa'ee gaafa maal jedhu natti tolee miti nan dagadhaa laati. Rakkinaa fi yaaddoo keessa jiru kana nan dagadhaa laati jedhee tanan yeroo baay'ee jechuudha malee. Maaliif egaa kuni sababii dubbatachuu dadhabuu keenyarraan kan ka'e dubbanni nama nu dhaga'uu dhabuu keenyarraan kan ka'e beelofti dheebonni keenya nama nuu beekuu dhabuu keenyarraan kan ka'e malee wanna fedhe soo ta'e amma osoo maatii ofii bira jiraatanii waan barbaade yoo soo ta'e otoo dhukkubsattu otoo akkatti aadduu isin hojjisiisan akkasuma immoo namni dhukkuba kee fiizikaala kee irraa iyyuu beeka. Namni dhukkuba kee fiizikaala kee irraa hin beeka jechuudha. Garuu isaan kun otoo ati dhukkubsattee guyyuma 2-3 iyyuu ciibtee karaa ittiin baasanii gadi si gochuutan barbaadu. Kun immoo otoo har'a si baasanii si gatan immoo waan biraa keessa si galcha. Maaliif eenyumtuu dhimma kee hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboloon tokko adaraa keessan jabaadhaa of eeggannoo cimaa taasisaa. Warri dhugaa rabbii haalli isin tulfaate manicha keessa jiraattanii haalli keessan isin tulfaataa yoo ta'e dafaatee gara biirootti dawwaladha. Yoo akkas ta'e malee furmaan hin jiru. Anama mubee miidiyaa kana jechuudha baay'een keessan hin beektu mubee miidiyaa mubaarak osoo hin taane mubee miidiyaa isa jedhu kana jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko yeroo hundaa ijoolleen karaa saawwandeedhaan birrii isaanii argatanii amma yeroo darbes micoon tokko waggaa 14 ishiin tokko waggaa 13 ijoollee baay'eedha jechuudha. Kan birrii isaanii illee ukkaanfamanii hafanii bara baay'ee ukkaanfamanii hafanii mucaasuu sagalee isaanii ta'ee lubbuun isaanii ooluu jechuudha.
kunillee akkasuma mucaa kana sagalee ta'ee fi madaamiin niitii kanaa intala kanaa birrii 20,000 qaxxaamtee isheen qaxxaamtee jechuudha. Kuni sababii mucaan kun sagalee ishee isaanii ta'e baay'een isaanii amma dhugaa rabbiin viidiyoo isa jammaraa kaasee ilaalaa dhufe jechuudha. Viidiyoo isaa baay'een isaanii warroota dafqa isaanii dhaban waggaa 15, waggaa 13, waggaa 14 waan isin ajaa'ibu waggaa 6 gadi hin jiru jechuudha. Waggaa 6 gadi hin jiru ijoolleen karaa isaa waan jedhame jechuudha. Baay'een lubbuu isaanii oolee baay'een isaanii birri isaanii dafqa isaanii waggaa meeqa fudhatanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee isa galateeffadha jechuudha. Mucaa sunillee dhugaa rabbii baay'ee nama cimaa fi baay'ee nama waaqayyoo hubannaa ogummaa isaa kennedha. Nama Itoophiyaa keenya gargaaruudhaaf duubatti hin deebinedha jechuudha. Mucaa sunillee dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee kan sagalee nuuf ta'u waaqa gaditti isaanuma jechuudha. Baay'een isaanii isaanuma jechuudha akka sagalee nuuf ta'u. Waaqayyo gaammoo bara jiraannu keessatti karaa tokko yoo namni nu miidhe karaa tokko immoo nama nuuf kaasa jechuudha. Maaliif waaqayyo nu guddise osoo hin taane kun nuti kan isaati dhala isaati waan ta'eef yoomiyyuu akka nuti miidhamnu hin barbaadu. Nutii fi isaan ija waaqayyoo fuulduratti tokko garuu isaantu bifa namummaatiin nu ilaaluu dhiisee bifa baqqaa akka waan ta'etti nu ilaalan malee nuti nama waaqa biratti tokkodha jechuudha. Kanaaf waaqa gaditti immoo akka ijoollee kanaaf dhaabbatan kan taasise immoo waaqayyoodha. Hubannaa ogummaa isaanii kenneera. Ammayyuu ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ijoollee qaqqaxalee ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Ijoollee Itoophiyaa waaqayyo isaan haa eebbisu dhugaa dubbachuu. Ani yeroo baay'ee maaliin jaalladha seetanii ijoollota biyya Arabaa kana keessan jaalladha. Amma mee ilaalaa warroonni amma Itoophiyaa keessa ta'anii poolitikaa warri kaanii warra oboo jedhu warri kaan warra maaliif jedhu isaan irra dhugaa waaqayyo isaan kana turraa nama rara'anaa maaliif hojjettanii nama saba isaaf dhaabbatu nama obbolaasaa shamarraniif dhaabbatutu nama harmeessaaf dhaabbatutu mo'a malee yeroo kamiyyuu isa caakaa keessa yookiin wanni keessa deemee lolu miti jechuudha. Dhugaa rabbi ani baay'ee tokko isaan galateeffadha baay'ee tokko isaan jaalladha. Egaa viidiyoo koo kanarraa dhawaa guddaa akkasiin barattan abdiin qaba. Maaliif yeroo tokko baga ijoolleen keenya nuu jiraatani kan nama jechisiisa jechuudha. Maaliif osoo isaan seera jala oolchuu baatanii jiraatanii lubbuun mucaa kanaatiin oolu warraa 20,000 kanas inni jedhaniif jechuudha. Kanaaf obboloonni koo warri sagalee koo dhageessan kamiyyuu taanaan warroonni mana madaamii keessa jirtan qimamoonni mana madaamii jabaadhaa. Mataa keessan of eeggannoo taasisaa isiniin jechuun barbaada. Adaraa keessan haga sadarkaa lubbuu keessan bahuu gubbaa akka hin geenye tokko dursa lakkoofsa imbaasii qabaachuu dirqama isinirra jiraata. Lammaffaan immoo maatii keessaniin lakkoofsa imbaasii keessan qabsiisuun dirqama isinirra jiraata jechuudha. Haala kanaan lubbuun keessan ooluu danda'a. Waaqayyo isin oolchuu danda'a isiniin jedha. Na jabaadhaa qaamonni guddaa waaqayyoon kadhadhaa. Waan hundumaa dursaa kan dursu waan hundumatti bu'uurri dhala namaa waaqayyoon kadhachuudha waan ta'eef akka amantii keessanitti jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa. Namni waaqayyoon gatame hammam yoo dhiphatallee hammam yoo lolamellee hammam yoo rakkatellee gatamee hin gatamu. Guyyaa tokko kadhannaan isaa har'aa inni har'a gajjitee ija waaqayyoo fuulduratti imimmaan isaa harcaasu guyyaa tokko isaaf lakkaawama waan ta'eef kanaaf jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa walii keenyaaf waaqayyoon haa kadhannu isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon koorraa kana fakkaata waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Baay baay.